TikTok irratti feemasii ta'uu ni danda'ama. Eeyyan dhibbaan dhibbatti danda'ama. Akkamitti TikTok irratti feemasii taana? Nama safuu cabsi, nama aadaa balleessi, nama duudhaa dhabsi yookiin nama soba baay'isu. Bu'aa guddaa uummata keetiif buuftee ofiillee bu'aa guddaa irraa buufatta. Ashama akkam jirtu kabajamtoota, jaallatamtoota, hordoftoota, maatii Asad Family. Nageenyi kiyya bakka jirtanutti isin haa qaqqabu jecha kan isin faana jiru Asad Family yookiin Asad Abdaatii jechuudha. Har'a kan nuti dubbannu waa'ee TikTokaati. Keessattuu viidiyoon kun namoota biyya alaa jirtan yookiin namoonni mana madaamii jirtan sirriitti dhaggeeffadha. Viidiyoo kana dhaggeeffachuu eegaluun dura VPN yookiin wanna pispoonii jedhamu sirriitti beektuu namni hin beekne hin jiru. VPN yookiin pispoonii banaatii naa ilaalaa. Viidiyoo kana laayikii godhaa, yaada keessan komentii jala naa kaa'aa, sabiskiraayibii gootanii notifikeeshinii oonii godhachuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo keenyaatti darbina. Egaan yeroo kana keessa TikTok yookiin toora sooshaal miidiyaa TikTok namni wallaalee hin jiru jechuudha. TikTok jechuun maali? TikTok jechuun akkuma miidiyaa kaanii Facebook namni wallaalee hin jiru, akkasuma YouTube namni wallaalee hin jiru. TikTok jechuun yaada namoonni YouTube irratti sa'aatii tokko, sa'aatii lama godhanii fidanu gabaabsanii gara TikTokaatiin shoortii godhanii dhiyeessuu jechuudha. Shoortii jechuun viidiyoo sila daqiiqaa 10 fudhatu daqiiqaa tokkotti gabaabsanii dhiyeessuu jechuudha. Yeroo kana keessa namoonni baay'een hawwii viidiyoo kana ilaaluu yeroo godhataa deemu bal'inaan fuulli sooshaal miidiyaa TikTokaa akka hawwataa ta'u yookiin akka hordofamaa ta'u godhee jechuudha. TikTok irratti ni argitu yeroo baay'ee viidiyoo tokko yeroo ilaalaa dhattan viidiyoon sun qalbii keessan rarrootti yookiin rarra'utti hawwiitti hambisee viidiyoon sun isin jalaa hafaa jechuudha. Yeroo kana keessa maal gootu isin viidiyoo sana itti fuftanii ilaaluudhaaf paartii 2 dhattu, akkasuma paartii 3 dhattu, paartii 4 dhattu. YouTube'ni garuu viidiyoo sana daqiiquma 10 godhee hanga dhumaatti akka isin ilaaltanuu godhee isin agarsiisaa jechuudha. TikTok irratti feemasii ta'uun ni danda'ama. Eeyyin TikTok irratti feemasii ta'uun ni danda'ama. Wanti akka TikTok irratti feemasii ta'u laaftuu hin jiru. Garuu iddoo isin itti shawwadamtan tokko jira. Dhuma irratti isinitti himaa jechuudha. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. TikTok irratti feemasii haala kamiin taana? Fakkeenyaaf namoota baay'ee argaa jirtu. Namoota akka kiyyaa afaan Oromoo barreessuu hin dandeenye, haasaa hin dandeenye, dandeettii tokko hin qabne hadha TikTok irratti an feemasiidha jedhee laphee dhiibu baay'ee arge. Ati garuu dandeettii cimaa qabda. Utuu TikTok irratti feemasii taate barnoota guddaa dabarsuu dandeessa. Utuu TikTok irratti feemasii taate waa baay'ee irraa fayyadamte bu'aa guddaa uummata keetiif buuftee ofiillee bu'aa guddaa irraa buufatta. Kana jechuun ati TikTokaaf faayidaa qabdaa, inni sirraa fayyadamullee faayidaa guddaa sirraa argataa jechuudha. Yeroo baay'ee TikTok irratti yoo argitan ta'e namoonni TikTok irra jiran hundi jara danaziidha. Danazii jechuun maali? Nama arrabsu, nama safuu cabsi, nama aadaa balleessi, nama duudhaa dhabsi yookiin nama soba baay'isu. Yeroo baay'ee nama akka kanaati TikTok irratti kan feemasii ta'u. Na amani ati karaa qulqullina qabuun karaa dandeettii keetiitiin dhuftee feemasa ta'uu ni dandeessa. Sunis laaftuudha. Deebii kana hundasaa dhuma irratti isinii kennaa jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa biyya keessatti Itoophiyaa keessatti TikTokni maaliif feemasii isin gochuu dida beektu? Yeroo baay'ee TikTokni isin fayyadamtan TikToka Play Store irraa buuftan. Play Store jechuun bakka aappiin moobaayilii buufatamu sana TikTokni isin buustanu sun vaayiraalii hin qabu yookiin akka viidiyoon keessan namoonni baay'een ilaalu hin godhu. Yeroo ammaa kana feemasii ta'uudhaaf wanti si barbaachisu wanni tokko ittiin viidiyoon kee namoonni ilaaluu danda'udha. Viidiyoon kee fakkeenyaaf nama 500 ilaalameenaan viidiyoo tokkittii yoo bicate foloorsii 50,000 hanga 25,000 hanga 50,000 argatta.
Kana jechuun viidiyoon 10 namni 500 si arga ilaale 100 galte jechuudha kalas. Kanaafuu aappiin pileestoorii irraa buufamu yeroo baay'ee vaariyaal hin baasu. Aappii sana eessaa arganna warri jettan aappii sana teelegiraam chaanaalii Asad Faamilii oofishaalii irratti isiniifan hin gadhiisa achirratti na eegaa. Aappii sana kan isin argattan kiroomii irraa miti, pileestoorii irraa miti. Kan isin argachuu dandeessan aappii sana karaa teelegiraamii Asad Faamilii oofishaaliitiin bicha. Maaliif yoo jettanii an yeroo baay'ee itti taabee itti dhama'ee tiktooka kan argachuu hin dandeenye. Tiktooka sana garuu hiriyaa kiyya kan inni fidee karaa teelegiraamaan naa ergee jechuudha. Egaa yeroo sanaati akkaawuntiin koo hadhaaf kaleessaa yoo biratti qabdanii ilaaltan foloorsiin koo hadha 170 jechuudha. Anis akka nama tokkootti feemasii ofiin jechuuf deemaan jira jechuudha. An garuu feemasii miti. Ilmi namaa foloorsii qabaateef feemasiin jedhamu. Gaafa dandeettii isaatiin bakka yaadu sana ga'e gaafa sana feemasii kan nuti jennu jechuudha. Kanaafuu tiktooka sana kan isin argattan teelegiraamii Asad oofishaalii irratti. Waa'ee tiktooka sanaa immoo bal'inaan 100% viidiyoon isin hojjedha akka isinitti banattan akka isinitti viidiyoo irratti gadhiisan erga gadhiiftanii immoo maal gochuu akka isin qabdan viidiyoon isin hojjedha jechuudha. Lammaffaa faayidaan tiktookaa maali? Tiktookni biyya kana keessatti faayidaa guddaa qaba, miidhaa guddaas qaba. Ati nama fayyadamaa ta'u taateennaan lafa kanarratti wanti nama hin fayyadne tokko hin jiru. Wanti nama hin fayyadne tokko hin jiru jechuudha. Yoo siif gala ta'eef yaadni koo. Tiktookni faayidaan isaa viidiyoo ilaaluu bicha ta'uu qabu. Ati yeroo hunda viidiyoo ilaalta taanaan tiktookni si miidhaara malee si fayyadaa hin jiru jechuudha. Maaliif yeroo kee gubaarta. Viidiyoo namni ilaalu sun akkamittiin hojjedhaa kan jedhu irratti hundaa'uu qabda. Viidiyoo namni ilaalu sun calliftee viidiyoo namaa fuutee gadhiisuu footoodhaan hojjechuu adda addaa miti. Dandeettii kee irratti waan gaarii hojjechuu yoo dandeessa ta'e waan gaarii irratti akkasuma aartistummaa irratti aktiivistummaa irratti waan dandeettiin kee siif kenname uumamni siif kenne sana irratti hunduuftee hojjechuudha. Fakkeenyaaf Asad Faamiliin fakkaadha yoo jettee hin danda'amu kun hin dogongoriin. Asad Faamilii gonkumaa fakkaachuu hin dandeessu. Kan itti fakkaachitee hojjechuu dandeessu matuma keetiif mataa kee qofa. Mataa kee hordoftee deemta taana bakka kamittuu ati milkaa'aadha. Erga viidiyoo kana hojjettee kaatee immoo viidiyoo kana nama 200 nama 300 naa laala ka jedhu sana hin cinnaqamin. Viidiyoon vaariyaalii ba'uun bareechee laaftudha. Viidiyoo vaariyaalii ba'u maaltu laaftuu godha sitti fakkaata? Dursa akkuma nammasiin jedhee tiktookan nammasiin jedhee teelegiraam oofishaal Asad Faamilii irraa argachuu qabdaa jechuudha. Teelegiraama sanarraa erga tiktooka sana buufattee dura booda maal gootaa? Hankuma namni kaan fayyadamaa jiru viidiyoos haalan ittiin hojjedhu viidiyoo sana hordoftee tiktooka sana banatta. Tiktooka sana nan gadhiisa. Garuu tiktookni sun haala ittiin banattu waa hunda qabaa jechuudha. Erga banattee booda viidiyoo kee yeroo itti feetuu qabda. Guyyaatti viidiyoo 2, guyyaatti viidiyoo 3. No, kun hin danda'amu. Feemasa ta'uu barbaaddeemi. Feemasa ta'uu barbaaddeemi. Na amani wanti kun bareechee laaftudha. Feemasis gochuun baay'ee qallalidha. Yeroo feemasa sana keessatti garuu ati tiktook irraa bu'aa akkamiin buufadhaa kan jedhu irratti xiyyeeffachuu qabda. TikTok irraa bu'aati buufachuu dandeessu. Akkuma nama siin jedhe xiyyeeffannoon kee dura viidiyoo hojjechuudha. Viidiyoo erga hojjettee vaariyaalii argachuudha. Yeroo vaariyaalii argattee biyaans foloon kee nama 50 darbuu jammaretti ati barbaadamaa ta'uu jammarta. Eenyutu si barbaada? Nama akka kootii tokko. Maaliif iyyuu jettee beeksisa tokko naa hojjedhu jechuudhaaf qarshiin 1,000 2,000 Itoophiyaa sii kaffalee akka ati beeksisa tokko naa hojjettu si godhaa jechuudha. Yeroo kanatti fayyadamaan taane TikTok irraa giiftii argachuu bicha ilaalin. Ati nama biraandii sii taate TikTokni kee kwaalitii egaa kwaalitii ta'ennaan namni kamiyyuu sitti haajoma TikTok keetiif. Namni kamiyyuu sitti haajoma. Fakkeenyaaf suuqii tokko hadhannu suuqii akkamii jenna. Fakkeenyaaf suuqii mana elektirooniksii gurguru tokko hidhattaa jechuudha. Erga hidhattee booda suuqiin elektirooniksii kun TikTokni kee waa'ee TikTok keetii ilaalee TikTokni kee kwaalitii ta'e bareedduu ta'e
vaayiraalii qaba yoo ta'e suuqii koo kanaaf beeksisa naa hojjedhu siin jedha. Yookiin immoo atumti PC faxxarte TikTok kootiin suuqii kee kana beeksisa hojjedhu naaman bakka. Kontaaktii gootee wanna ta'e bilxii ta'uu qabda bakka. Bilxii ta'u sana booda bakka yoonni 1,000 sii kennes yoonni 500 sii kennes fudhattee hojjetta. Hojii duraa gatii ta'e jennaan jechuudha. Hojii duraa gatii ta'e jennaan tola yoo hojjettee sin qocca'u jechuudha. Yeroo tola hojjettee kaatee sana booda na amanii salfii galtee hojjettaa jechuudha beeksisa. Salfii galtee hojjetta. Nuti maaliif hin hojjettu? Ati beeksisa maaliif hin hojjettu? Yoo isin jettan yeroo baay'ee viidiyoo yuutuubii akkasuma airdrooppii waan baay'ee gatiin hojjedhu jennaan yeroo baay'ee sa'aatiin argadhu yeroon argadhu. Kanattiin iyyuu bicuufi duubatti hafee gara fuulduraatti yoo yeroo argadhe garuu kan itti jajjabaadhee hojjedhu abdiin qaba. Isinillee haala kanaan deemtu taanaan sirriitti milkooftuun isiniin jedha. Yeroo ammaa kana feemasa ta'uun baay'ee laaftuudha. Filiis ati dandeettii sana baattee TikTok irratti feemasii ta'uu dadhabuu jechuun. Filiis namni dandeettii tokko hin qabne iyyuu maal argaan jirtanoo guyyaa dheengadda lafa nyaatu sana dhoqqee fuudhee nyaatu sana. Hadha dhoqqee nyaachuu isaan laalinaa bor inni nama barbaadamaadha. Eenyutu barbaada kan jedhu immoo ati isin argitaa anis nan arga. Viidiyoo itti aanu irratti waa'ee TikTok sanaa ergan isinii fudhee dhufee paartituu irratti itti aansee immoo kan isinii fudhee dhufu waa'ee ijoollee callisanii dhufanii hadha feemasa ta'anii laphee jaraa dhiiban baay'ee jaraan isinii fidee dhufaa jechuudha. Mana kana subscribe godhaa, notification on godhaa, na eeggadhaa. Isinittiin dheeressuuf ani gabaabsee waa'een TikTok hin hafaa waa baay'ee tafaa. Arraa dubbanne malee hin tuqne malee hin dubbanne waa'een TikTok wal sitti himaa na amani 100% TikTokni bareechitee laaftuudha. TikTok irratti feemasii ta'uun laaftuudha. Garuu sirriitti na hordofta taanaan. Wannan siin jedhe sana gooteennaan 100% na amani TikTok irratti laaftuudha. Feemasii ta'uun. Garuu dadhabbii wanti hin qabne hin jiru lafa kanarratti dadhabbii sana keessa darbuudhaaf qophii of taasisii bilbila tokko qopheeffadhu. Wi-Fi ijee tokko akkasuma waggaa tokko guuttadhu na eegi. Viidiyoo itti aanu guyyaa muraasa boodan fudhee dhufa waan ta'eef. Viidiyoo kana koppii liinkii godhi namoota biraatiif sheerii godhi.